mootummaan tajaajila fayyaa dhaqqabamaa fi qulqulluu hawaasaan ga'uu fi dhaabbilee fayyaa babal'isuun cinaatti kenna tajaajila fooyyessuu fi hojjetaa jira. Godina Harargee Lixaattis tajaajila fayyaa dhaqqabamaa taasisuu fi dhaabbilee fayyaa 468 hawaasa miiliyoona 3 olii fi tajaajila fayyaa kennaa jiraachuu ragaan waajjira fayyaa godinicharraa argannes ni ifoomsa. Godinichatti hospitaala jalqabaa 5 fi hospitaala waliigalaa 2 jiran keessaa hospitaalli waliigalaa Ciroosa tokko yoo ta'u tajaajila wal'aansa fayyaa hospitaalicharraa argachaa jirra jedhan tajaajilamtoonni. Ifillee tajaajilaatiin ture haalli amma jiruu fi haalli duraan jiru yoo dhuguma dubbanne haalaan adda fagoodha. Kanuma waliin haasawinu jechuun isin wajjisoo hin taane dhibamaanuu gamaa fi gamana ka jirru fooyyee isaa agarree haasawinu. Keessattuu naannoo mana keessansaa kanatti narsoonni fi doktoroottinnis haala gaariidhaan uummata tajaajilaa jiran anillee na tajaajilaa jiran fooyyee qaba. Kophee sireerra nu baasaniiti tajaajila Oguuttee waan nyaataa nuuf fidanii waan dhugaatii nuuf fidanii ganama akkasiin nu laalan galgala akkasiin nu laalan gisee waqtiin haakiminnaa keenyaan fuudhaniiti bakka san nu geessanii dawaa nu godhanii asin nu dachaasan akkasumatti ammas nyaataa fi dhugaatii asuman nuuf fidan. Ijjatanan na didee asitti maraammachuudhaa dhufee marraa lama dhufee gisee marraa lamaan san dhufu na laalanii ejjeteen bilchaanne hanga sii bilchaattu lakkoofsa kennuu kanneen anjanii lakkoofsa asii kanneefi amma lakkoofsanii na yaamuudhaan akkasitti dhufee asitti argame jechuudha. Kenna tajaajila fayyaa argatanitti hin gammanne irraa kan himan namoonni kunniin deeggarsa ogummaa fooyyaa ogeessota irraas argachaa jirraa himu. Nu maraammaranii akkasitti qorichaa baqeessaatis nu raawwatanii kabajaan akkasiin nu gaggeessanii asiin nu deebisanii ammallee nu jala nafnee gaafiidhaan nurra deemanii. Nyaataanis garaa haakimillaatiinis waan takka tanurraa hambiftan qabdu rabbiif galanni haa ga'u. Mangistii mataan haa buluu. Ija nu dhokkubu san kaniin duraan kophee armana jala teessu arkuu dadhabeen kophee miti taasiitii mitachii fudhachuu barbaadeen jedhe. Rabbiif galanni haa ga'u. Mangistii mataan haa buluu jeetiin. Hawaasa tajaajila barbaacha fi gara hospitaalichaa dhufan rakkoo isaanii adda baasuun tajaajila nurraa eegamu kennaa jirraa jedhu ogeessi fayyaa hospitaalichaa obbo Muhammad Said. Pishantiin kana dhukkubsataa kana yeroo as olnaynu maatiin bira hin jiru. Nu maatuutu akka maatiitti tajaajila sagaraa nuutu asitti jalaa fuudha. Afaan isaanii nuutu qulqulleessaa fi qaama isaanii nuutu qulqulleessaa fi rifeensa isaanii nuutu qulqulleessaa fi Pishantii of hin dandeenye waan ta'eef numaatu ogeessuma as keessa jiruutu danda'ee waa hunda godhee fi akka maatiitis ta'e maatiin bira seenee waan godhuu hin dandeenyeef numaatu waa hunda godhee fi asitti tajaajila kennaaf jechaadha. Kanaan dura hawaasni godichaa tajaajila wal'aansa barbaachaa fi gara biraa deemaa turuu kan kaasan immoo hojii gaggeessaa hospitaala Ciroo Dr. Murteessaa Ahmadi wayitaa ammaa garuu meeshaalee wal'aansa fayyaaf barbaachisan guuttachuun hawaasni wal'aansa fayyaa akka argatuu fi hojjetaa jirraa jedhu. Kan balaa tiraafikaa irra gahuu fi maal almost nama 800 oli kani asitti tajaajillee jechuudha. Kan inni biraa kan baqaqsanii yaaluuti. Kan baqaqsanii yaaluun almost surgical volume kan jennu nama 2600 oli. Kan asitti tajaajilame fi dabalataan dahumsaa wal qabate innis almost nama 5,000 haadholii 5,000 kan gahu asitti dahanii jiranii jechuudha. So inni jiru kana CT scanning wal qabate hangam takka impactii qabaa kan jedhu kaasuudhaaf waggaatti almost nama 500,000 5,500 kan gahu kan waggaatti refer godhaa turre sababuma CT scanning kanatti jechuudha. So isa sana analyze godhaa turre isa sanillee amma asitti hambisne tajaajila asitti kennaa jirra jechuudha. Godinichatti dhaabbilee fayyaa 468 keessatti hawaasni godichaa miiliyoona 3 oliin tajaajila argataa jirraa kan jedhan itti gaafatamaa waajjira fayyaa godina Harargee Lixaa obbo Ahmadiin Muhammadi. Tajaajilamaan dhaabbilee fayyaa keenya akka waliigalaatti dhufee deddeebi'ee tajaajila argataa ture yoo ilaalle yoo xiqqaatee namni waggaatti yeroo hamma sadii hamma afurii namnummaa fayyaa qabus of ilaaluu qaba waan jedhamuufi. Kanaaf reetiin deddeebii tajaajilamaan dhaabbilee fayyaa keenya deddeebi'u sababa tajaajila inshuraansii fayyaatiinis wal qabate dhibbentaa olaanaadhaan lukaatti kan dhufaa jiru jechuudha. Yoo xiqqaate kan waggaa darbee yoo sii kaase nama miiliyoona 3 ol gara dhaabbilee fayyaa keenya dhufee yeroo itti tajaajila argachuudhaaf itti deemamaa tureetu jira.
dhaabbilee fayyaa keessatti tajaajilamtoonni tajaajila si'ataa akka argatanii fi ulaagaalee barbaachisu guutuu fi hojiin eegalame cimeetti fufaa kan jedhan immoo hooggantuun biiroo fayyaa Oromiyaa Piroofeesar Natsaannat Walqinaati. Itti quufiinsa dhukkubsattootaa bifa addaatiin hordofuuf appilikeeshinii hojjennee xumurree jirra. Amma jalqabsiisuuf jirra. Kanaaf dhaabbilee fayyaa qabnu hunda keessatti tajaajilamaan eegii tajaajila argatee booda itti quufiinsa isaa bilisaan nu gabaasuu danda'a jechuudha. Appilikeeshinii moobaayilii irratti, taabileetii irratti jiruun nu bira ga'a jechuudha. Nummoo iddoo hanqina jiru adda baafannee tarkaanfii barbaachisu, gargaarsa barbaachisu taasisuuf gara hojiitti galaa jirra.